Kun Sagalee Bilisummaa Oromooti. Sagaleen Bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbataa ganama sa'aatii 6:00 hanga sa'aatii 7:00, galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6:30 akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7:00 hanga sa'aatii 8:00tti, galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7:30tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 7175 irratti yookaan dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiilooheerzii 11810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8:30tti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun Sagalee Bilisummaa Oromooti. Nagaan keenya kan kabajaa fulfinaa bakka jirtan maraatti qilleensarraan isin haa dhaqqabu. Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamu. Sagalee Bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiilee har'aa beeksisuun kan isin faana turu Allii Bangadaati. Sagantaa keenyaarraa keessattis qophiilee qiqindeeffannee dhiyaanne wal duraa duubaan akka taanuttan isin beeksisa. Jalqaba irratti oduutu caqasama. Oduun booda ibsa adda bilisummaa Oromoorraa kennametu dubbifama. Ittaansuudhaan ammoo gootota galanni isaanii bilisummaa Oromoo malee hin deebine mata duree jedhu jalatti qophii qindaahetu isinii dhiyaata. Gara xumura sagantaa keenyaa irratti ammoo gaaffiif deebii hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa waliin taasifame kutaa 8ffaasaa gama keessaniin geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aa jechaa amma gara jaala oduu dubbisutti isin ceesisa. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo Sagalee Bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu hadhaa waliin waaqoon oleeti. Ajjeechaan jumlaa fi duguugginsi sanyii waraanni mootummaa Wayyaanee fi humni liyyuu haayilii Sumaalii uummata Oromoo irraan gahaa jirtuun calanqotti ilmaan Oromoo hedduun ajjeefaman. Dhimma daangaa Sumaalee fi Oromiyaatiin wal qabatee lola liyyuu haayiliin Sumaalee uummata keenya bahaa kibba ba'aa fi kibbaa irratti banteen ilmaan Oromoo hedduun qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uu cinatti lubbuun hedduun shiftaa Sumaalee Wayyaaniin bobbaafte kanaan baduun ni yaadatama. Ammas bifuma wal fakkaatuun baha Oromiyaa calanqottiin muddee 11 bara 2017 ajjeechaa suukaneessaa waraanni mootummaa Wayyaanee fi liyyuu haayilii Sumaaleetiin lammiilee keenya irratti raawwatameen namoonni 25 ol kan ajjeefaman yoo ta'u, Haaruun Hasan, Abdallaa Isaa, Muummee Admaatu, Toofiq Abdoo, Abdiisaa Saalii fi Abbaa Abdii Saalii kanneen jedhaman keessatti argamu. Haaluma wal fakkaatuun onameettaa ollaa magaalaa Calanqoo magaalaa Sarkaamaatti agaaziin ilmaan Oromoo 7 ajjeesuun 15 ammoo akka madeessitee maddeen keenya dabaluun ifa godhaniiru. Addi bilisummaa Oromoo ajjeechaa jumlaa waraanni Wayyaanee fi liyyuu haayiliin Sumaalee calanqotti uummata Oromoo irratti raawwatan ilaalchisuun ibsa muddee 12 bara 2017 baaseen balaaleffateera. Dhaggeeffattoota keenya guutummaan ibsa kana oduutti aanee isinii dhiyaata. Artistoonni Oromoo konsertii lammiif jedhu irratti hoogganoota lukkee Wayyaanee OPDO argaman waaroo salphinnaa uffachiisuun mataa gadi ilaalchisan. Ilmaan Oromoo daangaa Sumaalee irraa buqqa'uun Oromiyaa keessatti kaampiilee fi iddoowwan garaagaraatti rakkachaa jiran gargaaruuf jecha artistoonni Oromoo konsertii lammiif jedhu galma Milineemii Finfinneetti muddee 9 bara 2017 qopheessuun dhugaa Oromoo fi shira diinaa firaa fi diinaafis himaniiru. Akka kanaanis sabboontonni artistoonni Oromoo bakka namoonni kumaatamaan laakkaman argamanitti
qondaaltota mootummaa naannoo Oromiyaa fi hoogganoota olaanoo jedhaman kanneen akka Abbaa Duulaa Gammadaa, Lammaa Magarsaa, Dr. Abiy Ahmed, Abdullaziz Muhammadii fi kanneen biroo hedduu teessisuun itti geeraranii furmaanni Oromoo qabsoo jabeessuu qofa ta'uu itti himuun waaroo salphinaa uffachiisanii mataa gadi ilaalchisaniiru. Artistoonni Oromoo hedduun konsarticha irratti kan argaman yoo ta'u, isaan keessaa kanneen akka Haacaaluu Hundeessaa, Galaanee Bulbulaa, Mogoroo Jifaar, Itti Hiiqaa Tafarii, Jaamboo Jootee, Galaanaa Gaaromsaa fi kanneen biroo konsarticha irratti quuqaa fi quuqama saba isaaniitiif qaban ibsuu cinatti sabboonummaan dhaloota akka ta'ee fi saba isaanii gabrummaa bara dheeraa jalatti dararamaa ture mirga abbaa biyyummaa isaa gonfachiisuuf mallii fi falli jiru tokkichi qabsoo finiinsu duwwaa akka ta'e hubachiisaniiru. Keessumaa weellisaan Oromoo beekamaa fi jaalatamaan sabboonan Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa dhugaa jiru ergamtoota diinaatti ifatti itti himuun mataa gadi cabsee jira. Oduu xumuraatiin sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa ammallee akkuma itti fufetti jira. Naannolee biroottis diddaan itti fufeera. Akka odeessi maddeen keenya irraan dhaqqabee addeessutti dhiibbaa fi dhiittaa mootummaan abbaa irree wayyaanee lukkeelee isaa OPDO waliin ta'uun uummata Oromoo qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqisaa hidhaa fi ajjeesaa jiruun wal qabatee warraaqsi guutummaa Oromiyaa keessatti taasifamaa ture ammallee itti fufuun yuunivarsiitiilee Oromiyaa hedduu keessatti barattoota Oromoo fi uummata Oromoo bal'aan geggeeffamaa jira. Akka kanaanis barattoonni yuunivarsiitoota kanneen akka Bulee Horaa, Madda Olaabuu, Wallaggaa, Amboo, Haromayaa fi kanneen biroo keessatti mormii taasisaa jiraniin mootummicha dhiphoo hamaa keessa galchaa jiran. Haaluma wal fakkaatuun naannoo Amaaraa bakkoota garaagaraa keessatti ajjeechaa barattoota yuunivarsiitii adda giraat irratti raawwatamee wal qabatee yuunivarsiitiiwwan akka Bahar Daar fa'aa keessatti mormiin jabaan taasifamaa jira. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu nadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenyaafan faana bu'aa. dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiloo heerzii 11,000 fi 800 fi 10 irratti isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessuun eegale akkuma itti fufetti jira. Amma kanatti aansuudhaan ibsa adda bilisummaa Oromoorraa kennameetu dubbifama nu caqasaa. Fixiinsi jumlaa ummata Oromoo irratti itti fufee geggeeffamaa jiru kan dhaabuu qabsoo bilisummaaf taasifamaa jiru daran cimsuu qofam. Ibsa adda bilisummaa Oromoo. Ummanni Oromoo erga bittaa alagaa jalatti kufee ajjeechaan kan irraa hin dhaabbanne ta'us bara bulchiinsa abbaa irree wayyaanee keessa fixiinsi jumlaa ummata impaayera Itoophiyaa keessa kophaatti Oromoo irratti qofaa qiyyaafatee irratti geggeeffamaa jira. Duulli humnoota liyyuu hayil poolisii naannoo Somaalee fi jeneraalota wayyaaneen ajajamaniin ummata Oromoo irratti baname itti fufiinsaan godinaalee bahaa, kibba bahaa fi kibba Oromiyaatti lubbuu lammiilee Oromoo galaafataa jiru. Akeeka dhoksaa mootummaan gita bittuu wayyaanee TPLF kan ifatti agarsiisudha. Ummanni Oromoo humnoota mootummaan biyyattii bulcha jedhu leenjisee hidhachiisee fi qajeelfama kennee fi bobbaaseen qeeduma isaa keessatti wayita rasaasaan haxaawamu qe'eef qabeenyi Oromoo barbadeeffamu fi mancaafamu qaamni mootummaadha ofiin jedhu ummataaf birmatee furmaata laatuuf dhaabamuutti dabalee waraana dabalataa kan ittisa biyyaa jedhamu itti erguun dhala Oromoo hafees duguuguuf duula banuun imaammata Oromoo lafarraa fixuu mootummaa gabroonfataa yoomiyyuu caalaa dideessee kan ibsudha. As dhiyootti kan Ambootti ijoollee qacalee ija dunuunfatanii fixan kan qalbii Oromoo fi namaaf nahanii keessaa hin banne ta'ee hafee jira. Baha Oromiyaa Onameettaa magaalaa Calanqootti muddee 11 bara 2017 fixiinsi jumlaa waraanni mootummaa federaalaa ummata Oromoo harka duwwaa bahee qeeduma keenyatti ajjeefamuun nurraa haa dhaabbatu jedhee irratti raawwatame lubbuu namoota 25 olii galaafatee fi
hedduu ammoo madoo taasise akkaan suukanneessaa fi dhumiinsa jumlaa gabroonfattoonni Habashaa iddoo seena qabeessa kanatti deddeebisanii dalagan kan nama yaadachiisuu fi gaabbii hin dhaabne uumuudha. Dhumiinsi fakkaataan jidduma kana sarkaama duusee fi qullubbiitti raawwates hammeenya sirna gabroonfataa kan agarsiisuudha. Weerarri humnoota diinaa kun godinoota Baalee fi Booranaattis itti fufiinsaan lammiilee Oromoo irratti geggeeffamuunis dhugaa kana mirkaneessa. Kan nama gubu garuu warri Oromoof dhaabbanneer amma booda rakkoo Oromoo furuuf hojjenna jechuun afaan qofaan guyyaa haasawaa oolanii fi lafa irratti waa hin mul'isne qondaalotni OPDO dhumaatii calanqoo fi naannolee sanatti Oromoo irratti gahe kana dhugaa isaa gara dabsuuf dargaggootatu miiraan socho'e jechuun balleessaa dargaggoota kanneen irra kaa'uuf yaaluu isaaniiti. Har'a ilmaan Oromoo kanneen sirnichaaf hojjetan bulchitoota onaa fi gandaa akkasumas warreen nageenya ummataa akka eegan jedhamanii Oromiyaa keessaa bobbaafaman odoo hin hafne waanuma Oromoo ta'an qofaaf itti qiyyaafatamee guyyaa saafaadhuma balleessa humnoota federaalaatiin ajjeefamaa jiru. Warreen lammiileen keenya maaliif ajjeefamu jedhanis hireedhuma kanatu isaan mudataa jira. Lolli mootummaan Wayyaanee fi ummata Oromoo jidduutti barootaaf deemaa jiru jireenya saba Oromoo gaaffii jala kan galche ta'uu kan deddeebisnee hubachiifnee fi wal nama hin gaafachiisne ta'ee jira. Ummanni keenya qe'ee isaa irratti hidhattoota liyyuu haayilii waraana federaala irraa itti bobba'een ajjeefamaa, madeeffamaa, qabeenyi mancaafamaa fi saamamaa jira. Dhala Oromoo foon isaaf hadoode walii birmachuuf yaales humnoota federaalaa Oromiyaa keessa bobbaase karaatti eeguun ajjeesee fi gargaarsa ugurootti dabalee qajeelfama diinummaa lukkeelee isaa OPDOf kenneen akka uummanni Oromoo mootummaa isa ajjeesaa jiru araara kadhatu lallabsiisaa jira. Kunis jibbaa fi tuffii mootummaan sirna kana harkaa qabu ummata Oromootiif qabu akkasumas uummanni Oromoo bulchiinsa TPLF EPRDF jalatti dhumiinsa akkaan hamaa seenaa keessatti isa mudatee hin beekneef kallattii hedduun itti aggaamameef saaxilamu ifatti agarsiisa. Addi Bilisummaa Oromoo duula dhala Oromoo lafa irraa duguuguu akeekkatee humnoota liyyuu haayilii naannoo Sumaalee fi waraana federaalaa meeshaalee gurguddoo hidhateen geggeeffamaa jiru kana jabeessee balaaleffata. Dhumiinsa itti aggaamamee deemaa jiru kana ofirraa dhaabuuf falli ummati Oromoo harkaa qabu tokkichi gowwoomsaa fi afaan fajjii adda addaa ergamtoonni diinaa geggeessaniin osoo hin dogoggorre toftaa hundatti dhimma bahee wareegama qabsoon bilisummaa gaafatu hunda baasuun diina afaan qawweetiin isa gabroonfatee jirutti xumura gochuun mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa isaa mirkaneeffachuu qofa. Injifannoo ummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo muddee 12 bara 2017. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ammas akkuma itti fufeetti jira. Itti aansuudhaan kan isinii dhiyaatu ammoo koonsartii lammiif jedhu biyyatti qophaa'e irratti hojii gootummaa sabboontooti gootooti artiistooti Oromoo hojjetan irratti qophii xiyyeeffatu isin biraan geenya. Qophiin kunis mata duree gootota galanni isaanii bilisummaa Oromoo malee hin deebine jedhu jalatti qindaa'e akka taanutti dhiyaata faana bu'aa. Saba cunqursaa halagaa jala jirurraa dhalatanii osoo sabni irraa dhaladhe jedhan gabrummaa fi saamicha roorroo fi dhiittaa halagaa jala jiruu durummaa dhuunfaa himachuun baradhe digrii ammanaa fi ammasii tan qaba jedhanii of dhaadheessuun gatii hin qabu namarraayis hin miidhagu carraaqqii dhuunfatiin isaa ta'u diina jala kaatanii aangoo fi horii argataniin ummata rakkatee qullaa deemu gidduutti 3-4 jijjiiranii uffachuun namarraa hin miidhagu nyaatanis foon malee qaama namaa hin ta'u ilma ummata gabrummaa jala jiruu ta'anii ani beekadha ofiin jedhanis kan nama dhaga'u hin jiru dubbatan namarraa hin miidhagu eeyyee sabnirraa dhalatan osoo daaree deemuu
osoo qabu saamamee beelamman karaaruu osoo humnaan qe'ee fi qabeenyarraa buqqifamuu osoo karaarratti akka saree abbaa hin qabne ajjeefamuu karaarraa haramee oduu seera fi murtii malee mana hidhaa keessa ciisuu mana yaalaa dhabee odoo dhibeen dararamuu ibsaa fi bishaan dhabee otoo dhumuu odoo tikaa fi waraanan nagaa fi tasgabbii dhorkamee goolamuu badhaadhinni dhuunfaa beekumsi lammiif hin taane faayidaa hin qabu nama tuffachiisasi. Ummanni Oromoo gabrummaa bara dheeraa jala jira. Gabrummaa bara dheeraa irra ture kanaanis saamamee deegfameera. Waraanni gabroonfataa itti bobbaafamee ajjeefamee jira, dararamee jirasi. Keessumaa waggoota 26 darbanii as erga wayyaaneen shiraa fi afaan qawweetiin aangoo qabattee yakki Oromoo irratti hin raawwatin hin jiru. Ajjeechaa jumlaa dabalatee saamichii fi dararaan raawwatamaa tureefii jiru akkaasuu kanneessadha. Walumaa galatti roorroo caalutu jaarraa 21ffaa kana keessa Oromoo irra jira. Wayyaaneen sabboontota ilmaan sabaa, beektota hayyoota Oromoo, sabboontota artiistotaa fi abbootii qabeenyaa Oromoo hedduu ajjeeftee jirti. Hiitee darartee jirtis, dararaas jirti. Hedduu isaanis biyyaa godaansiftee jirti. Kanneen keessaa sabboontonni artiistonni Oromoo isaan tokko. Artiistonni Oromoo sabboontonni qaroo sabaa ta'an dhiibba fi dhiittaa mirgaa saamichaa fi ajjeechaa lammii isaan irra ga'u dursanii hubatanii fi quuqamni itti bule aariisanii walaloo, geerarsa, diraamaa, baacoo, wallee fi hojii aartii garagaraatiin akka uummanni isaanii bilisummaaf qabsaa'u dhaamaa turanii fi jiran danuudha. Artiistonni sabboononni ilmaan sabaa muraasni kun yeroo dheeraa duraa kaasee osoo abbootiin irree itti roorrisanii fi kaan hidhanii kaan ammoo ajjeesanuu gargaarsa tokko malee ogummaa qabaniin dhaamsa bilisummaa, dhaamsa abbaa biyyummaa fi haqaaf akka qabsoofnu jedhu dabarsaa turani. Har'a ammoo kan yeroo kamiituu caalaa urjii ummatichaa ta'anii ifaa jiru. Artiistonni Oromoo sabboontonni kun keessumaa erga ABO'n guutummaa ummata Oromootiif waamicha fincila diddaa gabrummaa taasisee asii waamicha ABO kana adda durummaan ofitti fudhachuun akka Oromoon fincila diddaa gabrummaa finiinsee gabrummaa bara dheeraa jalaa obbaasu qoonni isaan kennaa turaniif jiran kan bakka bu'aa qabu miti. Galanni isaanis bilisummaa saba isaaniitiin malee kan deebi'u miti. Keessumaa walliftoonni Oromoo bara wasanuu diidoo burree yaagaa didduu boosommaa si elmattii dhiitteen didduu jedhee Oromoon akka warra qabeenya isaa itti duulee elmachaa jiru ofirraa dhiitu lolu dhaamsa dabarsee kaasee sabboontonni amma har'aatti jiran ga'een isaan qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsuu keessatti qaban kan gatii isa madaaluu hin qabneedha. Qabsoon Oromoon bilisummaa isaaf taasisu finiinee akka sadarkaa har'a irra jiru kanarra ga'u taasisanii jiru. Murna har'a Oromoo ajjeesa fi saamaa jirtu wayyaanis dhiphisanii jiru. Eeyyee jaarraa garaaf bultoonni maqaa ummataatiin daldalan itti baay'atan, jaarraa sabarra ofittummaan itti hammaate, jaarraa boru hin beekneen itti baay'atan kana keessatti impaayera Itoophiyaa tignii fi waraanni sirnichaa guyyaa adii dhukaasee karaa irratti nama ajjeesu keessatti garaa kiyyarra saba kiyyatu naaf caala jedhanii ogummaa fi beekumsa qabaniin diina dura dhaabbatanii qabsaa'uun baay'ee ulfaatadha. Hojiin isaanii hojii boonsaa seenan hin daganneesi. Eeyyee hojiin gootummaa sabboontota artiistota keenyaan dalagamaa turee fi jiru isa qawwee qabatee bosonaa loluun gargarii miti. Artiistota Oromoo gootummaa seenan hin daganne hojjechaa turanii fi jiran kana fakkeenyumaaf kan maqaa isaanii keessaa dhoofnu hangafoota akka Wasanuu Didoo, Alii Birraa fi Ilfinash Qannoo irraa kaafnee amma sabboontota weelliftoota har'aa hojii isaaniitiin wayyaanee dhiphisaa jiranitti tarreessuu dandeenya. Haa ta'uutii Oromoon hojii fi gootummaa isaanii tokko tokko waan beekuuf maqaa isaanii tarreessuu bira dabarree walitti qabaatti garuu sabboontonni artiistonni keenya lammiif dhiphatan kun dhugumatti goota caaludha. Gootummaan sabboontonni artiistonni Oromoo warri akka Haacaaluu Hundeessaa faa Muddee 9 bara 2017 waltajjii galma Mileeniyeemitti bakka ergamtoonni wayyaanee warra akka Abbaa Duulaa Gammadaa, Lammaa Magarsaa, Abiyyii fi kaffa fakkaatan argamanitti hojjetanii diina fi ergamtoota mataa gadi cabsan sun yoomillee kan dagatamuu miti. Gootummaa raawwatanii fi
raawwachaa jiraniifis galanni keessan bilisummaa saba keessanii haa ta'u jennaani. Artiistonni sabboontonni keenya kun hojiin boonsan itti jiran jabaatee akka itti fufuuf waan dandeenyu hundaan bira dhaabbachuun garaaf bultoota fi ergamtoota irraa eeguun dirqama Oromoo maraati. Eeyyee warra maqaaf an artiistii Oromooti jedhee maqaa saba cunqursaa halagaa jala jiru kanaatiin daldaluu fi warra dhugaan sabaaf dhaabbate kana gargar baafnee warra sabboonummaa dhugaa qaban kanaaf mararfannoo fi kabaja isaanii malu bakka dhaqanitti laachuu qabna. Warra hidhaman gaafachuun kan dhukkubsatan wallaanuun dirqama lammummaati. Kan ajjeefaman ammoo maatii isaanii kunuunsuun dirqama keenya. Isaan mootummaa horii isaaniif kennu hin qabani. Biyya keessatti dhiibbaa wayyaaneetiifuu waltajjii ummataan irratti ol argan hin qabani. Ummanni osoo isaan jaalatu oppiidiyoo wayyaaneen garuu akka diinatti waan isaan laaltee uggura irra keechuuf baay'een isaanii rakkoo walxaxaa hedduu keessatti hojjechaa saba isaanii dammaqsaa as gahanii. Yoo carraa qaawwa xiqqoo waltajjii biyya keessatti ummata Oromoo waliin walitti isaaf fidu argatan ammoo raajii akkamii akka hojjechuu danda'an yeroo adda addaatti mul'atee jira. Addatti ammoo konsartii dhiyeenya kana jechuunis mudde 9 bara 2017 galgala bakka qondaalonni oppiidiyoo ergamtoonni wayyaanee argamanitti gaggeeffame yoo hordofnee jirra ta'e deebii sabboontonni ilmaan Oromoo ummata isaanirraa argatanii fi dhaamsa isaan Oromoof dabarsan arginee dhageenyee jirra. Dhaamsi isaanii kunis kan Oromoo gammachiisee kan ergamtoota wayyaanee qondaalotaa fi miseensota oppiidiyoo dhiibbaa dhiigaa itti kaasee ture. Egaa artiistonni keenya sabboontonni hojii isaanii boonsaa seenan hin daganne kana akka jabeessanii itti fufaniif jajjabeessuun waan dandeenyuun bira ejjechuun dirqama Oromummaa hunda keenyarra jiruudha jenna. Artiistonni keenyas akkuma hojii keessan boonsaa seenan hin daganneen gabroonfattoota ummata Oromoo cunqursaa turanii fi jiran addatti wayyaanee har'a dhiphisaa jirtan osoo holola gantootatii fi garaaf bultootaatiif gurra hin kennin hojii keessan boonsaa jabeessaa itti fufaa jenna. Yeroon ummanni keenya bilisummaa isaa itti gonfatuu fi hundi keenyas galata hojii keenyaa itti argannu fagoo mitis jenna. Jirtu inna qaamu duuba sana jirtu ijoolleen Oromoo jirtu ijoolleen Tuulamaa jirtu ijoolleen Machaa jirtu ijoolleen Booranaa jirtu ijoolleen Tuulamaa jirtu ijoolleen Baareetuu jirtu eessa jirtu inna qaamu boolee jirra jedha eessa jirtu. Geerar naan jettu geerar naan jettu meeka'ee taleeluure badi naan jettu meeka'ee qajeeluure ani maalan geeraraa tanoo yaada yeelala irri geerareen quufne hidhaa qaallitti dira irri geerareen quufne hidhaa qiliinxoo dira irri geerareen quufne hidhaa karchallee dira karchallee amboo dira ani maalan geeraraa tanoo yaada yeelala yajoollee banneen rakaa gurrabbaa kanneen rakaa Oromoo maalum godhere maalum gochuu didere yaalle hamma dandeenyu kana caala maal goonuuf innaas gabbarre guddaa akka wajjin bubbulluuf yaalle hamma dandeenyu kana caala maal goonuuf innaas gabbarre guddaa akka wajjin bubbulluuf obsuun waanuma jiru obsuun waanuma jiru obsine amma obsa erga sodaa fakkaate ka'een ishiitti qabsa nan
dawwiinaan an dhaqaa iddoo yartuun nu nyaarte amma isheen geessu laala akka lamuu nu nyaarret biyyeetti ishii dabalaa yajoollee biyya kooti yajoollee biyya kooti hundumtuu naadhoo kooti hundumtuu naadhoo kooti sa'a keenya ishee burree kennine gaadi ani telmatu elmatan barame kanuuf galchuu didan malee yoom beekne dubbii keessaa akka ramacii ibiddaa irra keessa dibanii nu gubuu baay'ika yaadan rabbumaaf turre malee rabbumaaf dirra malee rabbumaaf dirra malee rabbumaaf dirra malee harargeen mancaa qarraan tuulamni farda leenjise roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteesse inna gaama harargeen mancaa qarraan tuulamni farda leenjise roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteesse addaggeen safuun beektu ya qeerroo addaggeen safuun beektu addarra dhaaban malee falmadhu qeerroosi abdiin sabaa yoomillee falmadhu qeerroosi abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee nu beekuuf bar shororkaa'u nu beekuuf bar shororkaa'u kanaaf garaa dabaatu irree humna qabaniin ijibbaata falmatu nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen adowaa gaafa maqaleessanii nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen adowaa gaafa maqaleessanii gaafa lola adowaa gaafa maqaleessanii nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen adowaa gaafa maqaleessanii gaafa maqaleessanii gaafa maqaleessanii gaafa maqaleessanii nan sobee ijoollee Oromoo nan sobee gameessa koo yaa abbaa daamaa Oromoo koo yaa abbaa daamaa yaa abbaa daalee yaa abbaa shaanqoo soorii farda kee qopheessi soorii farda kee qopheessi eeboo kee qarii soroorsi gaachana fannoo irraa buusi roorroo didee sirra marse maaliif duuta mana teesse alaa eegaa kinabjootiin abjuun taane kaafadhu farda keelloli 4 kiiloo situ aane kaafadhu farda keelloli 4 kiiloo situ aane kaafadhu bulloo keelloli 4 kiiloo situ aane kaafadhu eeboo keelloli 4 kiiloo situ aane kaafadhu mancaa keelloli 4 kiiloo situ aane 4 kiiloo situ aane 4 kiiloo situ aane maasaan gamaa lafan baatu maasangama lafan baatu talbaa fataate nuti duunee tokkon taa'u wal gaggalaafa taate deemulee aboora boorri lolan malee maal goorsi goorri maasangama lafan baatu
Asangama la bambatu salba fata fatati nuti dune tokkonta'u wal gaggala fatati emule agarbatisa danga ofi mantu gaddisa Oliga nagadita fi chalesa manama qerro jabesa utu soba malif odesa sabakul kulluma duresa emule agarbatisa oromiya mantu gaddisa kabi nagadita fi chalesa manama qerro jabesa utu dara malif odesa sabakul kulluma duresa emule agarbatisa oromiya mantu gaddisa Kabiga jennan ofne baane shaggariitti kushanin bitata kushan tamam bitagarini ya alama qawe ta'an tola labanini ya marre yo du'e dabanga fabi ambo ke salola ada shaggar gaye matani abani yo du'e matiram badu makani burre aga jiddu oso matin matini tennidu hararge rallola ada shaggar gaye matani abani yo du'e matiram badu makani burre aga jiddu oso matin matini tennidu hararge rallola ada shaggar gaye matani abani yo du'e matiram badu makani burre aga jiddu oso matin matini tennidu kabi hararge rallola ada shaggar gaye matani abani yo du'e matiram dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamoo tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraarra geenyerraa qophiin keenya inni maayis gaaffiif deebii hayyu duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa waliin taasifame kutaa 8ffaa saataa kunooti itti dhiyaadha. olumaatti qabsiiftanii akka naa deebiftaniifanii waanuma wal fakkaatu waan ta'eef jaarmiyaan siyaasaa mootummaa Itoophiyaatiin morman hedduutu jiru hin beekamu isaan waliinoo kan Oromootiin ala jechuu kiyya waanuma wal fakkaatu fan walitti qabeessinii kaasaa jira hariiroon adda bilisummaa Oromoo qabu maal fakkaata ka gara fuulduraatti maali wanti yaadamee jira. Gaariidha isaan kun adda bilisummaa Oromoo jaarmaalee kana waliinis jaarmaa Itoophiyaa falman wajjin muuxannoo dheeraa qaba. Kaas dhiyoo 2005 CUD yookaan kan ijjitu wajjin fi jaarmaa Sidaamaa National Liberation Front darbeemmoo Ogaden National Liberation Front arbeenyoch warra jedhaman kana wajjin waltajjii tokko jaarre fidii ka jedhamu tokko innis mirga uummatootaa kabajamee jijjiirama tokko fiduudhaaf waliin qabsaa'anii haa ta'u fagoon deemne inni kun fagoo hin deeminiif immoo jaarmaalee maqaa Itoophiyaatiin deeman kanatu adda bilisummaa Oromoo aangessuu ta'a kun humnatti horuu ta'a jedhanii jaarmaa kana dadhabsiisan dafee lafaa ka'uu dide. Ergasiitii Gimboot 7 jedhamu kana wajjin haasaa goone wal haasaa goone isaanis ijaaramanii tarii waan irratti wal taanu jira laata jenne kan irratti wal ta'uu hin dandeenye waan wal ta'uu dadhabneefis isaan adda bilisummaa Oromoo sagantaa siyaasaa ka mirga hiree murteeffannaa Oromoo darbeemmoo
walabummaa Oromiyaa gaafatu kana yoo irraa gadi bu'e malee waliin walta'iinsan goonu jedhan kana mallatteeffaneetti jira isaanis kan mallatteessan nutis kan mallatteessine waliin jaarmiyaaleen kaanis rakkina kana waan qabanii fi ammatti adda bilisummaa Oromoo immoo karaa isaatiin nuti sagantaa siyaasaa keenyaa ka irratti ijaaramne ka gaaffii Oromoo itti amanneetti jirurra gadi lakkifne isinis sagantaa siyaasaa keessa ka Itoophiyaan tokko taatu qabadha murtiin ka uummataa ta'u ka jedhu isa kana didan jechuudha. Kanaaf guddaa fagoo hin deemne hariiroon keenya walirraan duuromnu walirraa ni taanu gara fuulduraa otoo hin jaallatii waltajjii tokkotti akkaataatti dhufnu nus mala dhahaa jirra isaan immoo maal godhanii hin beeknu akka isaan kana fudhatanii gara mootummaa kana kuffisanii gara nagaadhaanii gaaffiin hundi ka uummataa waltajjii irratti beekumsa argatee furamu kana soquu irratti hojjetaa jirra. Ayye tole waa'ee tumsa uummattoota bilisummaa fi dimokiraasii kaaftanii turtanii dhaaboleen walitti dhufanii adda bilisummaa Oromoo dabalatee jechuudha. Tumsa kana ijaarratanii jiru. Maalirra jira amma tumsi kun? Tumsi kun amma illee akkuma jirutti jira. Adda bilisummaa Oromooti Ogaden National Liberation Front, Sidama National Liberation Front fi Gambeela People's Liberation Movement warri kun ammallee walumaan jiru. Yeroodhaan karoorfannee karoora keenya hojiitti hiikuu itti jirra. Kan waliin ture Benishangul People's Liberation Movement sochii bilisummaa uummattoota Benishangul akka jaarmiyaatti mootummaa Itoophiyaatti galee inni kun keessaa hir'atee jira jechuudha. Kanaatichi tumsi kun karoora isaa itti fufee jira alaaf keessaan wal tumsuu waliin hojjechuu karoora lafa kaawwanne kana bakkaan gahuuf yeroon karoora baafannetti jirra. Tole bareedaadha. Kan biraa egaa humnoota siyaasaa garagaraatu impaayera Itoophiyaa keessa jira. Mee hiriira wannoo humnoota siyaasaa fi madaalli humnoota siyaasaa impaayera Itoophiyaa keessa jiranii kana akkamitti ibsitu maal fakkaata haalli amma jiru? Adda bilisummaa Oromoo mootummaa Itoophiyaa jira. Tumsitooti isaa ka keessattuu mootummoota duubaan sirni kun warra Itoophiyaa ijaarsiin jedhe kun akka jiraatu dhaabbataan tumsanii fi duubaan jirantu jiran. Isaan kun mootummaan kun akka jiraatu ammallee dhiibanii mootummaan kun immoo sirnichatti rarra'ee akkasitti jira jechuudha. Isa kana sirna isaa reqerreqee gara dhuma isaatti ka dhiibaa jiruu fi ka itti dhiyaatee jiru qabsoo bilisummaa Oromooti. Hunda caala kana jechuun dhaabotii kaanii fi humnootiin kaanis gumaacha hin qaban jechuu miti gumaacha guddaa qabu. Ummati hundi rakkina guddaa qaba sirna kanarraa ka naannoo Amaaraa Ogaden mataa isaa dabalatee naannoo Gambeelaa naannoo Benishangul ummati isaa sirna kana wajjin rakkina guddaa qaba. Kibba ummatoota adda addaa ka Koonsoo ka Shaakichoo isaan kun gamu mootummaa kana wajjin wal udanii wareegama baasaa jiranidha. Isaan kun hundi waahila qabsoo bilisummaa Oromooti jenneeti hubannaa humnoota jijjiirraaf adda bilisummaa Oromoo wajjinii fi uummata Oromoo wajjin ka jijjiirraa barbaadaniiti jechuudha. Kanarra darbee ka mormitoota biyya keessaatu jiran mormitoota biyya keessaa bakka lamatti ilaalamu kaan ka jijjiirraa barbaaduu fi kanarra dhaabbatee wareegamatti baasaa jiru hidhaadhaan maaliidhaan ka mooraa jijjiirama barbaaduutti jiranii humna guddaadhaan kun. Inni kaan immoo ka akka paartiitti waahilammaa ka mootummaa kana wajjin tirarra'ee jireenya isaaniitiif gariin isaanii hammina kan hin qabne ammaaf immoo sirna kanatti hidhatanii qofaa jiraachuudhaaf imaammata isaanii fudhatanii ka waliin walta'iinsa gochuuf waan ni gochaa jiran irra guddaan immoo jijjiiramni yoo dhufe warra hin jibbine
isa kana ka mormitoota qabsoorra jiranii akkasitti yoo fudhannee ilaalle ni jiru humna isaanii hojjetaa jiru sanan jennu hagam laafaa fi hagam jabaadha abbaatu beekaa kaantu beekaa haa ta'uuti waliigala yoo fudhattee ilaalte humni jijjiirama barbaadu wal gidduu isaatti qindoomina ummati hawwuu fi addunyaan hawwuu qabaachuu hanqatu malee humna guddaadha. Humni immoo sirna kana jiraachisuu fi mootummaa wayyaanee wajjin wal tirirrigata qabu baay'ee xiqqaa akkasumatti madaaliin humna jijjiirama barbaadu mootummaa kana irra aanuuf dhiibbataa jira ka qabsoo bilisummaa Oromootiin hoogganamuu fi durfamu akkasitti hubanna kalaaqe. Tole kanan isinii kaasu inni biraa egaa haala siyaasaa yeroo ammaa naannoo keenya fi sadarkaa addunyaatti jiru yoo laallu waan walxaxaa hedduu of keessaa qabaa keessumaa qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'dhaan hoogganamuuf akka iddoo tokko tokkotti haalli naannoo gaafa Afrikaa kun jiru rakkoo adda addaa qabu isinillee kora sabaa Afraffaa irratti kaaftanii jirtu akkasuma mee haalli naannoo kana jiruu fi walumaa galatti haalli addunyaa kun anjoomni inni qabu qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo kana adda bilisummaa Oromootiin gaggeeffamu anjoomni inni qabuu fi akkasumas immoo danqaan inni qabu maal fakkaata fuula duratti qabsoo kana galbaan ga'uu keessatti haalli jiru maal fakkaata Oromoon akka Oromootti maal gochuu qaba mee kana daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenyaaf. Akka ni sila tuquu yaale naannoon gaafa Afrikaa kun rakkina guddaadha qaba ufiifuu. Uummata Oromootiif immoo haala anjaa uumee fi kennee fi hin beeku naannoon gaafa Afrikaa. Keessatti yoo ilaalle mootummooti gaafa Afrikaa jiranii mata mataanuu rakkina guddaa akka qabanidha. Sudaan rakkina guddaa qabuuf keessatti mormitoota hedduu qaba. Irraa biyya cabsatee qabayeetu jira. Ammallee ka rakkina guddaa mootummichi irraa aanuu hin dandeenye akka Daarfur akka akkasumas Northern Spelle kana fakkaataa fi mormitoota kaan ka ufiifuuf keessatti qabaatee furachuu dadhabee hudhamee biyyattiin illee gara fuulduraatti akka biraattuu caccabu maltii ka irraati namni xiinxalu akkasitti jira jechuudha. Kanarraa ka'ee qabsoo bilisummaa Oromoo irratti hammina guddaa qaballee jechuu baatamu dadhabinsa mataasaa irraati mootummaa wayyaanee dallansiisuu dhabuu fi dantaa adda addaatiin immoo walitti hidhatu mootummaan lamaan irraa deeggara qabsoo kamuu ta'uu hin dandeenye immoo faallaasaa miidhaa warra qabsoo godhan irratti geessisu kana waggaa 25 kana keessatti karraa mul'atu. Mootummaan Keeniyaa as dhiyoo rakkina qabaa keessatti yaa ta'uti mootummaa Itoophiyaa dallansiisuun fedhuunis darbee dhiibbaa mootummaa Itoophiyaa deeggaraniitu irra jira. Kanaaf ajjaan qabu qabsoo bilisummaa Oromootiif. Kaan egaa mootummaan hin jiru ka Somaaliyaa Jibuutii mootummaadhaan jedhamtu xiqqaadha. Kanaan marfameeti jira qabsoon bilisummaa Oromoo. Kana beekneeti nuti uummata keenyaa fi jaarmiyaan keenya kana ijaaramne humna taane rakkina kana keessaa baanu malee deeggarsa eenyullee ka dhiyootti abdannu kan taanne uummata keenyas hubachiisaa ofis hubachiisaa kanarra dhaabbanneetuuf ijaarre jijjiirama fiduuf qabsoo goona ni danda'ama. Danda'amees immoo wareegama kamiinuu humna jaarmiyaa fi siyaasaa akkasumas humna waraanaan tuffatamne harkaa qaba jechuudha qabsoon bilisummaa Oromoo. Eenyuunuu uf duuba ammatu hawwatuu fi abdatuu ammatti as dhiyootti naannoo gaafa Afrikaa jiru irraati kanadha ka jedhamu jiru. Halaalatti fagootti immoo addunyaa kana yoo fudhattee ilaalte hangi xiqqaan dantaadhaan waggoota dheeraaf mootummaa Itoophiyaa kana harkaa qaban dantaa keenyaatiif jedhanii amananii akka mootummaa Ameerikaa akkasumas dantaa resource qabeenya naannoo sana jiru
mootummaa Ingiliziis haa ta'u kana fakkaataa mootummaa Itoophiyaatti hidhatoodha. Jaallannis jibbinus kana hubatuu qabna. Kanaaf hanga isaanii danda'ame odeeffannoon jiru qabsoon bilisummaa Oromoo akka lafaan kaane akka hin guddanne akka fiixan baane waan dandeettii isaanii keessa jiru godhaniiru. Kanarraatis waan abdatamu. Haa ta'uutii humna horataa akka deemee otoo hin jaallatiin Oromootti haasa'u deemani. Yoo humna dhabnee ofii kana murteeffadde kana keessaa bahuuf dadhabne mootummaa Itoophiyaa tursuu fi deeggaruu irraatii obboo dandeebanii warri kuni nurra jira jechuudha. Mootummooti kaanii warra kana fuulduratti ilaalu kanaaf dhimma Itoophiyaa keessa isaan irra darbanii akka biraatti keessa seenu irraatii of qusatu. Kana addunyaan Itoophiyaa akkaataatti ilaaltuu fi nullee akkatti ilaaltu kana jenneetu wanna karaa. Kana beeknee irratti qabsoofneeti nuti ofii keenya lakkina kana keessaa bahuuf of ijaarree humna taane kana keessaa baanu malee deeggarsa ofirraa fi eeggannu jiru. Haa ta'uuti humna gaafataan immoo otoo hin jaallatiin addunyaan sitti haasa'a ka jedhu irra dhaabbateeti waan ni ta'aa jira qabsoon bilisummaa Oromoo harka galfachuuf xiqqootu isaafe kana beekee socho'uu qaba Oromoon. Kana alaa ofumaa waan hin jirre abdatuun waan hin taane ta'u jechuudha. Ayyurree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa ani gama kiyyaan gaafin asirratti sinifan dhiyeessa jedhee qabaddee fixeera. Haa ta'uutii isin gaafilee kana keessatti hafe wanti jettan yoo jiraate yookaan immoo dukunitti dabalame wanni jettan yoo jiraate dhaggeeffattoota daawwattoota keenyaaf akka nu ibsitanan asumaan carraa isinii kenna. dhaggeeffattoota keenya gaafiif deebiin kun kanaan hin raawwanne kutaa xumuraasaa sagantaa keenya ittaanuun eeggadha. Oromo
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e asuma irratti goolabame kanneen jalqabaan gaxumuraa nu faana buutanii nu hordoftan hundaaf galanni keessan bilisummaa ta'u kanatti aansuudhaan sagalee bilisummaa Oromoorraa sagantaa afaan Amaaraatu isinii dhiyaata gama keenyaan nagaaf fayyaa keessa nuuf jiraadha injifannoo ummata Oromoof. የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ማክሰኞ አርብና ቅዳሜ ከጠዋቱ ከ12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት ምሽት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ረቡዕ ከጠዋቱ ከ1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ837 ኪሎ ሄርዝ መካከለኛ ሞገድና በ7175 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ25 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ በ11810 ኪሎ ሄርዝ ላይ ዘወትር አርብና እሁድ ከምሽቱ ከ2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በአፋን ኦሮሞ ረቡዕ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ደግሞ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል የሚያስተላልፈውን ዝግጅት አሁን ጀመረም። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ተከታታዮች ልባዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ሁሉ ይድረሳችሁ። አድማጮች ለዛሬ ያሰናዳነውን ዝግጅት በማስተዋወቅ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ከእናንተ ጋር የሚቆየው ኢብሳ ጋዲሳኒ ቀዳሚ ዝግጅታችን ዜና ይሆናል። በኦሮሚያ የወያኔ ጦር ኃይል ሰሞኑን የፈጸመውን ጭፍጨፋ የተመለከተ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ዜናውን ተከትሎ ይስተናገዳል። የኦሮሞ ሕዝብ ደመኛ ጠላት የሆነው የወያኔ ህወሓት መንግስት ከኢምፓየሮታ ኢትዮጵያ ህዝቦች ጫንቃ ላይ እስካልተወገደ ድረስ በስርዓቱና በቅጥረኛ ተላላኪዎቹ የሚነዛ ማንኛውም የማስመሰያና የማወናበጃ ፕሮፓጋንዳ ህዝቡ የሚሻውን ለውጥ ሊያመጣ አይችልም። በዚህ ላይ የሚያተኩር ሀተታ መግለጫውን ተከትሎ ይቀርባል።
ሁሉንም እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ከኛ ጋር በመሆን እንድትከታተሉ እየጋበዝኩኝ አሁን ዜና ይቀርባል። በድጋሚ ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ የሰዓቱ ዜና እነሆ እንደሚከተለው ይቀርባል። ዜናውን የማቀርብላችሁ እኔ ሊበንገዳ ነኝ። በቦረና ዞን ቦርቦር ወረዳ የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ባካሄደው ወረራ የኦሮሞ ዜጎችን መግደሉና ንብረት ማውደሙን ቀጥሏል። በቦረና ዞን ቦርቦር ወረዳ ደደች በበልጣ በተባለ ቀበሌ ታህሳስ 6 ቀን 2017 ዓ.ም ወያኔ ያሰማራቸው የልዩ ኃይል ታጣቂዎች በኦሮሞ ሕዝብ ላይ በከፈቱት ተኩስ ሰላማዊ የኦሮሞ ዜጎችን መግደላቸውና በርካቶችን ከቀያቸው ማፈናቀላቸው ይፋ ሆኗል። አቶ ጃርሶ ቦሩ የተባሉ የኦሮሞ ዜጋ በወረራው የተገደሉ ሲሆን ሌሎች አያሌ ዜጎችም ቆስለዋል። ህዝቡ ራሱን ከወራሪዎች ለመከላከል በወሰደው እርምጃ 3 የልዩ ኃይል ታጣቂዎችን ገሎ ወያኔ ያስታጠቃቸውን 2 ጠመንጃዎችና የተለያዩ ትጥቆችን መማረኩ ታውቋል። ተያይዞ በደረሰን ሌላ ዜና በቦረና ዞን ታህሳስ 7 ቀን 2017 ዓ.ም ቀደም ሲል ወደ ሶማሌ ክልል ቀርተው የነበሩ 5 የገብራ ጎሳ የኦሮሞ ዜጎች ከወያኔ ኃይሎች በማምለጥ 4 ኤኬኤም ጠመንጃዎችንና 1 ፒኬኤም ይዘው ሞያሌ ከተማ ውስጥ ለኦሮሚያ ፖሊስ እጃቸውን እንደሰጡ ምንጮች ገልጸዋል። ህዝቦችን በማጋጨት የስልጣን ዘመኑን ለማራዘም የሚሰራው የወያኔ ስርዓት የኦሮሞ አጎራባች የሆኑ ህዝቦችን ተንኮል ሸርቦ ከኦሮሞ ጋር የማናቆሩን ሴራ በመቀጠል በኦሮሞና በቡርጂ ዜጎች መካከል በፈጠረው ግጭት የሰው ህይወት መጥፋቱ ተዘግቧል። በዚሁ መሰረት በጉጂ ዞን ሱሮ በርጉዳ ወረዳ ውስጥ ስርዓቱ በኦሮሞና በቡርጂ መካከል ሴራ ሸርቦ በፈጠረው ግጭት አቶ ቶንጣ ሳፈ የተባሉ የኦሮሞ ዜጋ ሲገደሉ አንድ ሌላ ደግሞ ቆስለዋል። የወያኔ መንግስት የቡርጂ ተወላጆችን ከባድ መሳሪያ በማስታጠቅ በኦሮሞ ህዝብ ላይ አሰማርቶ የከፈተው ይህ ውጊያና ያስከተለው ጉዳት ስርዓቱ ኦሮሞን ከምድረ ገጽ ለማጥፋት ያወጣው የዘር ማጥፋት ወይም ጄኖሳይድ አካል ነው ያሉት ብሔርተኞች ሁሉም የኦሮሞ አጎራባች ብሔሮችና ብሔረሰቦች ይህን የወያኔን ሴራ አውቀው የቡድኑ መሳሪያ ከመሆን እንዲቆጠቡና ወንድማቸው ከሆነው ኦሮሞ ጎን ቆመው ጨቋኙንና ህዝቦችን ከፋፍሎ በማናቆር እድሜውን ለማራዘም የሚጥረውን ወያኔን ለማስወገድ እንዲሰሩ ጠይቀዋል። ወያኔ ባሰማራቸው የጥፋት ኃይሎች በኦሮሞ ዜጎች ላይ የሚፈጸመው ዘመቻ የጎረቤት ሀገራትን ድንበር በመሻገር የወያኔ ስርዓትን ግፍ በሸሹ የኦሮሞ ዜጎችን ህይወት እየቀጠፈ መሆኑ ታወቀ። ምንጮች ባደረሱን ዘገባ መሰረት የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ተብዬ ሽብር ኃይሎች ታህሳስ 5 ቀን 2017 ዓ.ም የወያኔ መንግስት ከሚፈጽምባቸው ሰቆቃ ህይወታቸውን ለማትረፍ ወደ ጎረቤት ሀገር ኬንያ ሸሽተው በግል ስራ ላይ በመሰማራት ኑሯቸውን ይመሩ የነበሩ 8 የኦሮሞ ወጣቶችን የጎረቤት ሀገር ሉዓላዊ ድንበር በመሻገር አድነው ታካቦ በተባለ ቦታ እጅግ አሰቃቂ በሆነ ሁኔታ በመቅላት እንደገደላቸው ታውቋል። እነዚሁ የልዩ ኃይል ታጣቂዎች በመቀጠልም ታህሳስ 7 ቀን 2017 ዓ.ም በኬንያ የአጁረን ህዝብ በሚኖርበት አካባቢ ዘልቀው በመግባት ጉርሜሳ በተባለ ቦታ የቦረና ተወላጅ የኦሮሞ ዜጎችን አድነው 2ቱን ወዲያውኑ ሲገሉ አንድ ሌላ ደግሞ አቁስለው በሞትና በህይወት መካከል ይገኛል። የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ፖሊስ በኦሮሚያ ድንበር አካባቢዎች በመንግስት ጦር ኃይል ታግዞ እየፈጸመ ካለው ግድያ ባሻገር በጎረቤት ሀገርም በኦሮሞ ዜጎች ላይ ዘመቻውን ማጠናከሩ ያስቆጣው የኦሮሞ ህዝብ በተለይ በሽብር ኃይሉ የተገደሉትና የቆሰሉት ወደ ሞያሌ በመጡበት ወቅት ሰልፍ በመውጣት ቁጣውን የገለጸ ሲሆን የወያኔ ጦር ኃይል በህዝቡ ላይ በከፈተው ተኩስ 5 ዜጎችን ክፉኛ ማቁሰሉን ምንጮች አክለው አስረድተዋል። በኦሮሞ ህዝብ ላይ የተፈጸመ ያለውን የዘር ማጥፋት ዘመቻ በመቃወም በተለያዩ የምስራቅ በደቡብና በምዕራብ ኦሮሚያ ዞኖች ውስጥ ወጣት ተማሪዎችና ህዝቡ የሚያካሂዱትን ተቃውሞ ያጠናከሩ ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ የሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ ዘመቻን በመደገፍ ወያኔ ባሰማራቸው የፌደራል ጦር ኃይልና የመከላከያ ሰራዊት በኦሮሞ ዜጎች ላይ የሚፈጸመው ግድያ እንደቀጠለ ነው።
ኢብሳ ጋዲሳ ተጨማሪ ዘገባ አለው። በምስራቅ ኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች ወያኔ ባሰማራቸው የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ተብዬው አሸባሪዎች በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው ግድያ የቀጠለ ሲሆን ህዝብም እነዚህን ወራሪ ኃይሎችን በጋራ በመመከት ላይ እንደሚገኝም ምንጮች ዘግበዋል። የልዩ ኃይል ዘመቻ በወያኔ መከላከያና የፌደራል ኃይሎች የታገዘ ነው ያሉት ምንጮች እነዚህ የመንግስት ኃይሎች እጅግ የለየለት አረመናዊ ጭፍጨፋ እየፈጸሙ መሆናቸውን አመልክቷል። ሰሞኑን በምስራቅ ሐረርጌ ዞን የተለያዩ አካባቢዎች ወያኔ አሰልጥኖና አስታጥቆ ባሰማራቸው የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ተብዬ ወራሪዎች በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚፈጽሙት ጦርነት የቀጠለ ሲሆን በተለይ ሰርካማ በተባለ ቦታ ልዩ ኃይል ተብዬው የአሸባሪ ቡድን አንድ የኦሮሞ ዜጋ መግደሉና ይህንኑ ተከትሎ የአካባቢው ነዋሪ ራሱን ከጥቃትና ከወራሪ ለመከላከል በልዩ ኃይል ላይ እርምጃ ወስዶ አንድ መግደሉን ምንጮች ይገልጻሉ። ታህሳስ 11 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት በምስራቅ ኦሮሚያ ሜታ ወረዳ ጨለንቆ ከተማ ባዶ እጆቹን ሰልፍ ወጥቶ በልዩ ኃይልና በፌደራል ጦር የሚፈጸመውን ግድያ መቆም አለበት፣ በተከፈተበት ዘመቻ እያለቀ ላለው ህዝባችን መንግስት መድረስ አለበት፣ በወራሪው ለተጎዱት ወገኖች መድረስ እንፈልጋለን ሲል በነበረ ህዝብ ላይ የመከላከያ ጦር በከፈተው የተኩስ እርምታ ከ15 በላይ መገደላቸውና አያሌ ዜጎች ቆስሎ ሐረር ህይወት ፋና ሆስፒታል እንደገቡ ታውቋል። ከሟቾቹ መካከል የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶችና ህፃናት እንደሚገኙበት የተገለጸ ሲሆን የወያኔ ጦር ኃይል ተኩሱን የከፈተው በሜታ ወረዳ አስተዳደር ጽፈት ቤት ፊት ለፊት ህዝቡ ጥያቄውን እያቀረበ ባለበት ወቅት እንደሆነ ተነግሯል። ይህንን ወንጀል የፈጸመው የፌደራል ጦር ኃይል ቀደም ሲል በአካባቢው ሰፍሮ የሶማሌ ክልል ወራሪዎችን በመርዳት የኦሮሞ ዜጎችን ሲያሰቃይ የነበረና በተጨማሪም ወደ ስፍራው የተላከ የፌደራል ጦር ኃይል መሆኑ ተነግሯል። በምስራቅ ወለጋ ዞን ልሙ ወረዳ ገሊላ ከተማ ውስጥ ቁጥራቸው ከ1000 በላይ የሚሆኑ ሁለተኛ ደረጃና የመሰናዶ ትምህርት ተማሪዎችና ወጣቶች ከህዳር 6 እስከ 8 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት የተቃውሞ ሰልፍ በመውጣት የመብት ጥያቄ አቅርቧል። ወጣት ተማሪዎቹ ካቀረቧቸው ጥያቄዎች መካከል የኦሮሚያ ድንበር መከበር አለበት፣ የኦሮሞን ደም ያፈሰሱ ሰዎች ህግ ፊት ቀርበው መጠየቅ አለባቸው፣ ሲዮሲ አይመለከተንም፣ በወረዳችን ላይ ሚሆን በኦሮሚያ ውስጥ ያለ አንዳች ጥፋት የታሰሩ የኦሮሞ ዜጎች ይፈቱ፣ የመብት ጥያቄያችን ምላሽ እስከሚያገኝ ድረስ ከትግላችን ወደ ኋላ አንልም የሚሉትና የመሳሰሉት ይገኙበታል። የወያኔ ፖሊሶች ሰልፍ ወጥተው ጥያቄ ባቀረቡ ወጣቶች ላይ ተኩስ መክፈታቸውና 19 ወጣቶችን ማሰራቸው የተገለጸ ሲሆን የአካባቢው ነዋሪ ህዝብም በሁኔታው በመቆጣት ከወጣቶቹ ጎን ተሰልፈው ተቃውሞውን በማጠናከሩ የታሰሩ ወጣቶች ሊፈቱ እንደቻሉ ተዘግቧል። በሌላ ዜና ከተለያዩ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተሰባሰቡትና በኦሮሞ ተማሪዎች አንድነት ስር የተደራጁ የኦሮሞ ወጣቶች በሶማሌ ልዩ ፖሊስ ዘመቻ ጉዳት ለደረሰባቸው የኦሮሞ ዜጎች ያላቸውን ወገናዊ አጋርነት ለማሳየት ወደ ቦረና ዞን የአበሎ ከተማ ባቀኑበት ወቅት በስርዓቱ ኃይሎች ጥቃት እንደደረሰባቸው ታውቋል። ቀደም ሲል ከታህሳስ 3 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት አንስቶ በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው ጉዳት በተለይ በኦሮሚያ ድንበር አካባቢዎች የሚፈጸመው ጥቃት በእጅጉ ያሳሰባቸው ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎችና ኮሌጆች የተሰባሰቡ የኦሮሞ ተማሪዎች በያበሎ ከተማ በመሰባሰብ ውይይት አካሂዷል። በውይይታቸው ላይ የመንግስት አካላት ተገኝቶ ተገቢውን ምላሽ እንዲሰጣቸው ያቀረቡት ጥያቄ ምላሽ በማጣቱ ብቻቸውን ተወያይቶ የጋራ ውሳኔ ለማሳለፍ እንደተገደዱ ተማሪዎች ገልጸዋል። ወጣት የኦሮሞ ተማሪዎች በሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ወረራ የተገደሉትን ዜጎች በመቅበርና ቤተሰቦቻቸውን በማጽናናት የቆሰሉትን ደግሞ ሐኪም ቤት ድረስ ሄደው በአስፈላጊ ሁሉ በመርዳት ስራ ላይ እንደተሰማሩ የገለጹት ምንጮች በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ብር አሰባስቦ እንደለገሱም ይፋ አድርጓል። ተማሪዎቹ በቦረና ዞን የአበሎ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ ባካሄዱት ውይይት የኦሮሚያ ድንበር ይከበር፣ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ተነጣጥሮ እየተፈጸመ ያለው የዘር ማጥፋት ወይንም ጄኖሳይድ ወንጀልን እናወግዛለን፣ ነፍስ ገዳይ ወንጀለኞች ለፍርድ ይቅረቡ፣ መንግስት በህዝባችን ላይ እያደረሰ ላለው ችግር ኃላፊነት መውሰድ አለበት፣ የኦሮሚያ ድንበር ጉዳይ ተገቢውን ምላሽ ማግኘት አለበት፣ ባለን ችሎታና አቅም ከህዝባችን ጎን እንቆማለን፣
የኦሮሞ ህዝብ የመብት ጥያቄ ምላሽ እስከሚያገኝ ድረስ ትምህርት አንማርም፣ ትግላችን እንቀጥላለን በማለት አቋማቸውን አንጸባርቋል። ተማሪዎቹ ይህንን ውሳኔ ካሳለፉ በኋላ 3 የመንግስት ተወካዮች በተማሪዎቹ መካከል በመገኘት ተማሪዎቹን ለማስበክና ለማስፈራራት ቢሞክሩም ሊሳካላቸው አልቻለም። ከኦፒዲዮ የማዕከላዊ ኮሚቴ ከደህንነት ጉዳይ ኮሚሽንና ከኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ተወክለን መጣን ያሉት የመንግስት ሹማምንት ለተማሪዎቹ ስለ ትምህርት ጠቀሜታ በማደስኮር እያቀረቡት ያለውን ጥያቄ ትተው ወደ ትምህርት ገበታ እንዲመለሱ ለማባበልና ካልሆነም ችግር እንደሚደርስባቸው ለማስፈራራት ቢሞክሩም ተቀባይነት አጥቷል። እኛ የትምህርት ጠቀሜታ ሳይረዳን ቀርቶ ሳይሆን በመንግስት የጦር ኃይል በወገኖቻችን እየተፈጸመ ያለው ጭፍጨፋ እስከሚገታ ትምህርት መከታተል ስለማንችል በአጠቃላይ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ተነጣጥሮ እየተካሄደ ያለው ግድያ፣ መፈናቀል፣ ዝርፊያና የመብት ጥሰት እንዲቆምና የመብት ጥያቄዎቻችን ምላሽ እስከሚያገኝ ድረስ ከትግላችን ወደ ኋላ አንልም በማለት ቅጥረኞችን ህፍረት አከናንበው እንዲመለሱ አድርጓል። ወያኔ የአጋዚ ጦር ኃይል እንዲሁም የፌደራል ፖሊስና አድማ በታኝ ኃይሎችን በአካባቢው በማሰማራት ለወገናቸው በመድረስ በበጎ ተግባር ላይ የተሰማሩትና የመብት ጥያቄያቸውን በሰላማዊ መንገድ ባቀረቡ ተማሪዎች ላይ ተኩስ በመክፈታቸውና ድብደባ በመፈጸም እንዲሁም በማሰር ጉዳት እንዳደረሱ ምንጮች ያስረዳሉ። ኢብሳ ጋዲሳ ነበር። በመጨረሻም በጅማ ዩኒቨርሲቲ 12 የኦሮሞ ተወላጆች ተማሪዎች ኦሮሞ በመሆናቸው ብቻ ተወንጅለው በወያኔ ስርዓት ታሰሩ። አምባገነኑ የወያኔ መንግስት በጅማ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ዜጎች የሆኑ 12 ተማሪዎችን ያለ አንዳች ጥፋት ይዞ ሜንቲና በሚባለው በጅማ ከተማ በሚገኘው እስር ቤት ማጎሩን የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። እነዚህ ተማሪዎች ከዋናው ግቢ ወይም ሜን ካምፓስ የተያዙ ሲሆን በግቢው ለዩኒቨርሲቲው የስነ ስርዓት ኮሚቴ እንዲቀርቡ በሚል የ15 ተማሪዎች ስም ዝርዝር ለሶስተኛ ዙር የወጣ መሆኑን የገለጹት ምንጮች የኦሮሞ ተማሪዎች አንዳችም ጥፋት ስላልፈጸምን ለምን እንደተፈለግን ሄደን እንጠይቅ ብለው ሲሄዱ ማስታወቂያው ወደ እስር ትዕዛዝ ተቀይሮ እንደታሰሩ ገልጸዋል። በዚህ ሁኔታ ከጅማ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በወያኔ መንግስት የታሰሩት ተማሪዎችም ገዳ ቡልቲ የኢንፎርሜሽን ሳይንስ ዲፓርትመንት የ3ኛ ዓመት ተማሪ፣ አቤኔዘር ታረቀኝ የህግ ዲፓርትመንት የ5ኛ ዓመት ተማሪ፣ ነሞ ሂርጳ የፋርማሲ ዲፓርትመንት የ4ኛ ዓመት ተማሪ፣ አብዲ ፍቃዱ የነርሲንግ ዲፓርትመንት የ4ኛ ዓመት ተማሪ፣ አማኑኤል ደበሊ የህግ ዲፓርትመንት የ3ኛ ዓመት ተማሪ፣ ተማሪ ደበሊ ከነርሲንግ ዲፓርትመንት የ4ኛ ዓመት ተማሪ፣ ሚልኬሳ ነጋሽ የህግ ዲፓርትመንት የ2ኛ ዓመት ተማሪ፣ መገርሳ ደሳለኝ የኢንፎርሜሽን ሳይንስ ዲፓርትመንት የ3ኛ ዓመት ተማሪ፣ ጋዲሳ ፍርዲሳ የኢንፎርሜሽን ሳይንስ ዲፓርትመንት የ3ኛ ዓመት ተማሪ፣ ታምሩ ሁነኛ የባዮሎጂ ዲፓርትመንት የ3ኛ ዓመት ተማሪ፣ አያና ተረፈ የፊዚክስ ዲፓርትመንት የ2ኛ ዓመት ተማሪ እንዲሁም ተማሪ ዋን ኦፊ የማኔጅመንት ዲፓርትመንት የ2ኛ ዓመት ተማሪዎች ናቸው። እነዚህ ተማሪዎች የፈጸሙት አንዳችም ወንጀል ኖሮ ሳይሆን ኦሮሞ በመሆናቸው ብቻ እንደተወነጀሉና ለእስር እንደተዳረጉ ያመለከቱት ምንጮች የጅማ ዩኒቨርሲቲ ሁሉም ግቢዎች ተማሪዎች በድርጊቱ በመቆጣት ተቋማቸውን እንዳሰሙ ገልጸዋል። የወያኔ መንግስት የኦሮሞ ተማሪዎች ላይ በተለያየ መልኩ የሚፈጽመው ዛቻና ወከባ እንዲሁም እስራትና ሰቆቃ አንድም ተማሪዎቹ እያቀረቡት ያለውን ጥያቄና እያካሄዱት ያለውን የመብት ትግል እንዲተው ለማድረግ ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ ኦሮሞ ምሁርና የነገ ሀገር ተረካቢ ትውልድ የማሳጣት ጠላታዊ ዘመቻ በመሆኑ ሁሉም ሊጋፈጠው እንደሚገባ ብሔርተኞች ይገልጻሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ፋሽስቱ የህዋት ቡድን የኦሮሞ ተማሪዎችን የብረት ክንድ ለማዳከምና አንድነታቸውን ለማፍረስ በማለም በተለያዩ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ በሚገኙ የኦሮሞ ተማሪዎች መካከል የግጭት ሴራ እየሸረበ መሆኑን የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ምንጮች አጋልጠዋል። በሁሉም በኦሮሚያ ውስጥ በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ሰላዮቹን በማሰማራት እገሌ የተባለ ተማሪ እገሌ የተባለውን ድርጅት ይደግፋል፣ የእገሌ ድርጅት አባል ነው በማለት በተማሪዎች መካከል መጠራጠር እንዲፈጠርና አንድነታቸው እንዲፈርስ አልፎም እርስ በርሳቸው እንዲጋጩ ለማድረግ እያሴረ መሆኑ ተደርሶበታል። አድማጮች፣ የሰዓቱ ዜና በዚሁ አበቃም።
አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍላችን ዜናን በማስደመጥ የጀመረው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ሰሞኑን በኦሮሚያ የወያኔ ጦር ኃይል በኦሮሞ ህዝብ ላይ የፈጸመውን ጭፍጨፋ አስመልክቶ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ እንደሚከተለው ይቀርባል። ተከታተሉን። በኦሮሞ ህዝብ ላይ በቀጣይነት እየተፈጸመ ያለውን የጅምላ ፍጅት ሊገታ የሚችለው እየተካሄደ ያለውን የነጻነት ትግል ማጠናከር ብቻ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግለጫ የኦሮሞ ህዝብ ለጭቆና አገዛዝ ከተዳረገበት ወቅት አንስቶ ሲፈጸምበት የነበረው ግድያ የቆመበት አንድም ወቅት ባይኖርም በወያኔ አምባገነን ያገዛዝ ዘመን ግን ኦሮሞ ከሌሎች የኢትዮጵያ ኤምፓየር ህዝቦች ተነጥሎና ተተክሮበት የጅምላ ፍጅት እየተፈጸመበት ይገኛል። በወያኔ ጀነራሎች በሚታዘዙ የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ፖሊሶች በቀጣይነት በምስራቅ ደቡብ ምስራቅና ደቡብ ኦሮሚያ ዞኖች በኦሮሞ ህዝብ ላይ የተከፈተው ዘመቻ የወያኔ ህወሓትን ድብቅ አጀንዳ ገሃድ አውጥቷል። የኦሮሞ ህዝብ ሀገሪቷን አስተዳደራለሁ የሚል መንግስት አሰልጥኖ አስታጥቆና መመሪያ ሰጥቶ ባሰማራቸው ኃይሎች በገዛ ቀይ ውስጥ በጥይት ሲጨፈጨፍ ሀብት ንብረቱ ሲወድምና ሲዘረፍ ለህዝቡ ደርሶ መፍትሄ የሚያበጅ የመንግስት አካል ከመታጣቱም ባሻገር የመከላከያ ሰራዊት ተብየውን ኃይል በተጨማሪ ወደ ኦሮሞ ህዝብ በማስተማራት የተቀረውንም የኦሮሞ ዜጋ ጠራርጎ ለማጥፋት ዘመቻ መክፈት የወያኔ መንግስት የኦሮሞን ህዝብ ከምድረ ገጽ ለማጥፋት ያለውን ፖሊሲ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ ነው። ከቅርብ ጊዜያት በፊት በአምቦ የነገ ተስፋ ወጣቶች ላይ በወያኔ ኃይሎች የተፈጸመው ዘግናኝ ጭፍጨፋ ከኦሮሞ ህዝብና ለሰብአዊ ፍጡር ርህራሄ ካላቸው ህሊና የማይወጣ የቅርብ ጊዜ ድርጊት ነው። በምስራቅ ኦሮሚያ ሜታ ወረዳ ጨለንቆ ከተማ ታህሳስ 11 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት የፌደራል ጦር ኃይል ባዶ እጆቹን ሰልፍ ወጥቶ በቀያችን የሚፈጸምብን ግድያ ይቁም ባለው የኦሮሞ ህዝብ ላይ በፈጸመው የጅምላ ፍጅት ከ25 በላይ የኦሮሞ ዜጎችን ህይወት ቀጥፎ በርካቶችን ቁስለኛ ያደረገው እጅግ አሰቃቂ ጭፍጨፋ የሀበሻ ጨቋኝ ገዢዎች በዚህ ታሪካዊ ቦታ በተደጋጋሚ የፈጸሙትን እልቂት የሚያስታውስና ከፍተኛ ቁጭትን የሚፈጥር ነው። በተመሳሳይ ሰሞኑን በሳርከማ በዱሴና በቁልቢ የተፈጸሙ አረመኔያዊ ግድያዎችም የጨቋኙን ስርዓት አረመኔያዊነት ይበልጥ ያሳየ ድርጊት ነው። ይህ የጠላት ኃይሎች ወረራ በባሌና በቦረና ዞኖችም በቀጣይነት በኦሮሞ ዜጎች ላይ መካሄዱ ይህንን እውነታ ያረጋግጣል። እጅግ የሚያስቆጨው ግን ለኦሮሞ ህዝብ ቆመናል፣ ካሁን በኋላ የኦሮሞን ችግር ለመቅረፍ እንሰራለን በሚል በየቀኑ ሲለፍፉ የሚውሉትና በመሬት ላይ ተጨባጭ ነገር ያላሳዩት የኦፒዲዮ ሹማምንት በጨለንቆና በሌሎችም አካባቢዎች በኦሮሞ ህዝብ ላይ የደረሰውን እልቂት እውነታ አቅጣጫ ለማሳት በስሜት በተንቀሳቀሱ ወጣቶች የተፈጸመ ድርጊት ነው በሚል ጥፋቱን ወጣቶች ላይ ለማላከክ መሞከራቸው ነው። በአሁኑ ወቅት የኦሮሞ ዜጎች ለስርዓቱ የሚሰሩ የወረዳና የቀበሌ አስተዳዳሪ እንዲሁም የህዝቡን ደህንነት የሚያስጠብቁ በሚል በኦሮሚያ ውስጥ የተሰማሩት ሳይቀሩ ኦሮሞ በመሆናቸው ብቻ ተተኩሮባቸው በጠራራ ፀሐይ ያለ አንዳች ጥፋት በፌደራል ኃይሎች እየተገደሉ ነው። ወገኖቻችን ለምን ይገደላሉ ያሉትም ተመሳሳይ ዕጣ ፈንታ እየገጠማቸው ነው። በወያኔ መንግስትና በኦሮሞ ህዝብ መካከል ለዓመታት እየተካሄደ ያለው ጦርነት የኦሮሞ ህዝብን ህልውና ጥያቄ ውስጥ ያስገባ መሆኑ በተደጋጋሚ ያስገነዘብነውና የማጠያይቅ እውነታ ነው። ህዝባችን በቀዩ ላይ በልዩ ኃይል ታጣቂዎች ከፌደራል በተሰማራበት ጦር እየተገደለ እየቆሰለ ንብረቱ እየወደመና እየተዘረፈ ይገኛል። የአብራኩ ክፋይ በሆነው ወገኑ ላይ የሚደርሰው ችግር ተሰምቶት ሊደርስለት የሞከረውን የኦሮሞ ዜጋም በኦሮሚያ ውስጥ ባሰማራቸው የፌደራል ኃይሎች መንገድ ላይ ጠብቆ መግደልና ይዘውት የሚጓዙት እርዳታ ለህዝቡ እንዳይደርስ ከማገድ በተጨማሪም ለተላላኪ ድርጅቱ ኦፒዲኦ በሰጠው መመሪያ የኦሮሞ ህዝብ እየገደለው ያለውን መንግስት እርቅ እንዲጠይቅ ፕሮፓጋንዳ በማስነዛት ላይ ይገኛል።
ይህም ስርዓቱን እየመራ ያለው መንግስት ለኦሮሞ ህዝብ ያለውን ጥላቻና ንቀት ከማሳየቱን ባሻገር የኦሮሞ ህዝብ በወያኔ ህወሓት አስተዳደር ስር ከተለያዩ አቅጣጫዎች ለተከፈተበት በታሪክ ታይቶ ለማይታወቅ አስከፊ እልቂት መጋለጡን ያመለክታል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የኦሮሞ ዜጎችን ከምድረ ገጽ ለማጥፋት አልሞ በሶማሌ ክልል ልዩ ኃይልና ከባድ መሳሪያ በታጠቁ የፌደራል ጦር እየተፈጸመ ያለውን ዘመቻ አጥብቆ ያወግዛል። ተነጣጥሮበት እየተካሄደ ያለውን ዘመቻ ለማስቆም የኦሮሞ ህዝብ ያለው ብቸኛ መፍትሄ የጠላት ተላላኪዎች በሚነዙት የማታለያና ማደናገሪያ ወሬ ሳይታለል በሁሉም ስልቶች ተጠቅሞ የነጻነት ትግል የሚጠይቀውን መስዋዕትነት ሁሉ ከፍሎ በጠመንጃ አፈሙዝ ለእልቂትና ጭቆና ለዳረገው ጠላት ፍጻሜ በማበጀት የሀገር ባለቤትነት መብቱንና ነጻነቱን ማረጋገጥ ብቻ ነው። ድል ለኦሮሞ ህዝብ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ታህሳስ 12 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት አድማጮቻችን ዜናን በማስደመጥ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግለጫን ያስከተለው የዛሬ ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ደመኛ ጠላት የሆነው የወያኔ ህወሓት መንግስት ከኢምፓየርቷ የኢትዮጵያ ህዝቦች ጫንቃ ላይ እስካልተወገደ ድረስ በስርዓቱና በቅጥረኞቹ ተላላኪዎች የሚነዛ ማንኛውም የማስመሰያና የማወናበጃ ፕሮፓጋንዳ ህዝቡ የሚሻውን ለውጥ ሊያመጣ አይችልም። በዚህ ላይ ያተኮረ ሀተታ እንደሚከተለው ይስተናገዳል። ተከታተሉን። የኦሮሞ ህዝብ መሰረታዊ ጠላት የሆነችው ወያኔ የምታዘው ስርዓት ከኢምፓየሪቷ ኢትዮጵያ እስካልተወገደ ድረስ ማንኛውም የማስመሰያና የማወናበጃ ፕሮፓጋንዳ ለውጥ አያመጣም። የኦሮሞ ህዝብ ላለፉት 26 ዓመታት ወያኔ ምን አይነት ስራ ዘርግታ ምን አይነት ወንጀልና ደባ ስትፈጽም እንደቆየችና እንዳለች አሳምሮ ያውቃል። ወያኔ ነፍሰ ገዳይ፣ ዘራፊና ቀማኛ የወጣላት አወናባጅና ውሸታም ቡድን ናት። ከ26 ዓመታት በፊት በሸርና በጠመንጃ ስልጣን ከያዘችበት ዕለት ጀምሮ በመላው የኢምፓየሪቷ ኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ በተለየ መልኩ ደግሞ በኦሮሞ ህዝብ ላይ በርካታ አስነዋሪና ኢሰባዊ ዘግናኝ ወንጀሎችን ፈጽማለች። ዘረፋው፣ ግድያው፣ እስራትና እንግልቱ የየዕለት የሥርዓቱ ተግባር ነበር፣ ተግባርም ነው። የኢምፓየሪቷ ኢትዮጵያ ህዝቦች በተለይ የኦሮሞ ህዝብ ይህችን ነፍሰ በላ ወራሪ ዘራፊና ቀማኛ ቡድን ከላዩ ላይ ለማስወገድ እጅግ አኩሪና ብዙ ድሎችን ያስመዘገበ ትግል እያደረገ ነበር። አሁንም ቄሮ ልጆቹ በዚህ ስርዓት ላይ በከፈቱት ጸረ ጭቆና አመጽ ስርዓቱን ነቅንቀው መያዣ መጨበጫ አሳጥተውት ለውድቀት እየተንገዳገደ ይገኛል። በምላሱ ያላስ መስሎ ስርዓቱ ቢወተውትም በኦሮሞ ህዝብና በጭቁን የኢምፓየሪቷ ኢትዮጵያ ህዝቦች እየተንኮታኮተ ይገኛል። ትግሉ ተጠናክሮ በሁሉም አቅጣጫ ከተቀጣጠለ ደግሞ የስርዓቱ ቀብር ሩቅ አይሆንም። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አንዳንድ ወዳደሮችና ማስተዋል የተሳናቸው ግለሰቦችና ቡድኖች የኦፒዲዮን በወያኔ ሰልጥና የተሰጣትን የማስመሰል ፕሮፓጋንዳ ሰምተው ለኦሮሞ ህዝብ የተለየ መና እየወረደ እንዳለና የኦሮሞ ህዝብም ከዘረፋ፣ ከስራት፣ ከግድያና ከእንግልት እየተፈወሰ እንዳለ አድርገው ሲያናፍሱ፣ ሲያወሩና ሲያስወሩ አይተን እየሰማን እንገኛለን። ሐቁ ግን ሌላ ነው። ህዝባችን የኦሮሞ ህዝብ ትላንትም ዛሬም በከፋ ጭቆና ውስጥ ይገኛል። ዘረፋ፣ እስራትና ግድያው እንኳን ሊቆም ተባብሶ ቀጥሏል። የኦሮሞ ህዝብ
በመሃል ሀገር አጋዚ በተባለ ቅልብ ነፍሰ ገዳይ ጦር ሲጨፈጨፍ ከመሃል ሀገር ራቅ ባሉ ቦታዎች ደግሞ መከላከያ በተባለ በወያኔ በሚታዘዝ የሥርዓቱ ጦርና ወያኔ መልምላ ራሷ አሰልጥናና አስታጥቃ ባሰማራቻቸው እንደነ የሶማሌ ልዩ ኃይልና ሌሎች የሥርዓቱ ታጣቂዎች ይገደላል፣ ቤት ንብረቱ ተቀምቶ ይፈናቀላል፣ እየተፈናቀለም ይገኛል። ተላላኪዎችና ሆዳደር ማስተዋል የተሳናቸው ግለሰቦችና ቡድኖች ግን ይህንን የኦሮሞ ሕዝብ በወያኔና በተላላኪዋ የሥርዓቱ ቅጥረኛ ከሃዲ ቡድን በኦፒዲዮ የሚደርስበትን ከባድ በደል ማየት ተስኗቸዋል። በተራ ፕሮፓጋንዳ የጠላትን መሰሪና የለየለት የወንብድና ሥራ ጥሩ ቀለም ለመቀባት ደፋ ቀና ሲሉ እናያለን። እውነታው ግን ወያኔም ሆነች ተላላኪዋ ኦፒዲዮ በኦሮሞ ሕዝብ ላይ የያዙት አቋም ፖሊሲያቸው አልተለወጠም፣ ሊለወጥም አይችልም። እሰረው፣ ግደለው፣ ዝረፈው፣ ከሀገር አሰድደው የሚለውን የጋራ ስምምነታቸውን ሲተገብሩት እንደነበረው ሁሉ አሁንም አጠናክረው ቀጥሏል። በምድር ላይ ያለው እውነታ ይሄና ይሄ ብቻ ነው። የኦሮሞ ሕዝብ ትላንትም ሲገደል ሲታሰርና ሲዘረፍ ነበር። ዛሬም ለውጥ የለም። ይህንን እያዩና እየሰሙ የጠላትን ፕሮፓጋንዳ ማስተጋባት ደግሞ ከጠላትነት ውጪ ሌላ ስም ሊሰጠው አይችልም። የኦሮሞ ሕዝብ ትላንትም ሆነ ዛሬ ለፍትህ ለእኩልነትና ለነጻነቱ ሲታገል ነበር፣ እየታገለም ይገኛል። ትግሉ ፍሬ ሲያፈራም በወራሪዋ ወያኔም ይሁን በተላላኪዋ ኦፒዲዮና በአንዳንድ ሆዳደሮች ማስተዋል በተሳናቸው ግለሰቦችና ቡድኖች የሚነዛውን ወሬ ከቁብ አይቆጥሮም ወይም የሚሰማበት ጆሮ የለውም። ምክንያቱም የኦሮሞ ሕዝብ ወያኔ ማን እንደሆነች ገና ከመጀመሪያው ጠንቅቆ ያውቃል። በተለይ ደግሞ ያለፉት 26 የስቃይና የመከራ ዘመናት ብዙ አስተምረውታል። እናም ትግሉን አጠናክሮ ከመቀጠል ውጪ ሌላ አማራጭ የለውም፣ ሊኖረውም አይችልም። የኦሮሞ ሕዝብ መሰረታዊ ጠላቱ የሆነችው ወራሪዋ ዘራፊና ቀማኛዋ ወያኔ እስካልተወገደችም በኢምፓሪቷ ኢትዮጵያ ለውጥ ይመጣል ብሎ አያምንም፣ ሊያምንም አይገባውም። እውነተኛ ለውጥ የሚመጣው በማስመሰያ ፕሮፓጋንዳ ሳይሆን በእውነተኛ የህዝቦች ተሳትፎ በእውነተኛ የህዝቦች ምርጫ በመሆኑ ወያኔም ሆነች ኦፒዲዮ ያለ የሌለ አቅማቸውን ተጠቅመው ቢዋሹ ሲያስዋሹ ቢውሉ የሚያምናቸው የለም። ያለፉት 26 ዓመታት ታማኝ ያለመሆናቸውን አስመስክረዋል። አሁን ሁሉም ለነጻነቱ እየታገለ ይገኛል። በተለይ የኦሮሞ ሕዝብ ከአብራኩ በወጣ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር እየተመራ በቄሮ ልጆቹ አጋርነት ነጻነቱን በትግሉ ለመጎናጸፍ ትግሉን አጣጥፎ ይገኛል። ይህ ደግሞ ተጠናክሮ ቀጥሎ ዛሬ የኦሮሞን ሕዝብና ሌሎች ጭቁን የኢምፓየሪቷን ኢትዮጵያ ሕዝቦች እየዘረፈችና እየገደለች ያለችውን መሰሪ ቡድን ወያኔን ለግባተ መሬት ሊያበቃ ይገባል። አዎ ሁላችንም በያለንበት ትግላችንን አጠናክረን ቀጥለን የጠላትን የማስመሰያ ፕሮፓጋንዳ ረግጠን አልፈን ነጻነታችንን መጎናጸፍ አለብን። ነጻነት በትግል እንጂ በደጅ ጥናት አይገኝምና። Oromo Gootota Galanni Oromo Nabita Yoga Weda Beule Hita Mandiro Betole Gauri Garanilalo Wajinya Betole Kanama Waganamalo Angan Urakane Dolagani Mituya Manjal Kamne Jarkato Salale Okita Bae Garreti Gopare Bipite Ijide Sirva Baesi Yaha Pashi Mala Kenyo Kuzi Tuketo Manatagala
Sate abiya garmama kunne dogan male Kenya dina sama Fema bana ba walira nefi ubawa Oti koti mali Obada kitabu kisani male Obada kitabu kisani male Lolilo la mali Lola la pero kisani male Lola la pero kisani male Lolilo mali Lola la pero kisani male Lola la pero kisani male Omale apachimala gobiya tu maganu gala Omale apachimala gobiya tu maganu gala Dijare randati Obi bakangam jari obi bakangam manu zambe gandati እንግዲህ አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍላችን ለዛሬ ያሰናዳነው ዝግጅት በዚህ ተጠናቋል። ሳምንት በተመሳሳይ ዝግጅት እስክንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ሕዝብ።